Yooyaa shamarka fuunee akkam jirtanii fayyaa qabdu kabajamtoota fi hordoftoota koo annagaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo hundi keessanuu bagaa ayyaana soomii qabaadha miti soomii qabaa geessanii jechuudha. Namoonni baay'een keenya warra ortodoksii maal jedhama protestaantiin hin beekanii warra tawaayidooti jechuudha kan kana beeku. Kaga soomii qaban kan warra tawaayidooti jechuudha. Amma natti fakkaata garuu kaayee ani waan hin beekne fi namni garuu soomii qabaadha naan jedhanii ani garuu hin beeku dhiifama naa godhaadha. Maatiin illee nu waamanii turanii garuu maatii biran deemne ani asumattiin dabarse jechuudha. Bakkuma jirutti magaalaa Sabbataa keessatti Alamganaa keessatti jechuudha. Kanan ayyaana kana dabarse faajireen dabarse garuu haalli na mijatee viidiyoo gahaa waraabnee xiqqoo wantoota adda addaatiin biizii ta'een turesi asiif achi deemee wantoota tokko tokko laalatanan ture waanan irra ture immoo muraasa isaa viidiyoodhaan isinitti argisiisa. Tortiin keessa nana wajjin haa ta'u isiniin jedha. Jalqaba irratti viidiyoo kan koo akkuma argitanitti siistariin kan koo immoo har'a na biraa biyya deemte ani kophaa koon jira jechuudha. Nagattee deemte. Ayyaana biyyatti dabarsuudhaaf deemte isheen jechuudha. Ani immoo kophaadhuma koon asitti hafee amma gara mana kootii galaatiin hin jira. Darajaa irra ba'aan jira. Darajaa qaba manichi. Darajaa irra ba'aan jira jechuudha. Kanattaansee wantoota garaagaraallee waa baay'ee ilaalatiin ture isinittiin argisiisa. Tortiin keessa nama wajjin haa ta'u nayyaanne kabajamtoota hordoftoota koo isinirraa badeen jira miti. Isinirraa badeen jira wanti nani badeefis gaa hin beektanii isinitti meetiin jira jechuudha. Wantootuma baay'ee tokkorraan rakkisee darajaa irra bahaatiin jira amma hafuurri na jetee odoo argitanii dhugaa rabbi hafuura na kutee jechuudha. Asitti immoo akkuma argitanii gaa hojii jalqabnee jirra jechuudha. Garuu badaasaa kana keessa argite siistarii isheen jira wattee irtaanii asiin viidiyoo waraabaa jira. Akkasii asii immoo naal bakkee lafichaa deemuudha jechuudha. Bakka kanatti na wantoonni hundinuu immoo galata waaqayyoo nuuf jirratee jira gara baankiitti irraa illeedha. Siistarii garuu amma tokko guutumaan guutuutti sirrateef jechuutu hin taane garuu akka dura sodaannee miti amma tokko sirrateef jira. Wantoonni waraqaan isheen harkaa hin qabdu turte waraqaan isin hin jedhu kan ittiin geggeessaa turte riisiitii akkasuma immoo akkaawuntiin ishee jalaa badee nama bira kaawwattee deemte already kan koos maatiidhuma koo bira ture kan ishee immoo nama bira ture jechuudha. Namatti kennattee achi sababa sanarraanis kan ka'e baay'ee jechuudha. Hanga manaajarri baankii sanaa irratti barreeffamuu qaba. Manaajarri immoo gara olaanaa isaatti dabarsanii bakka baay'ee tokko jechuudha. Fatanaa baay'ee tokko qaba. Nama tokko garuu guutumaan guutuutti xumuramne garuu abdii qaba jechuudha. Maaliifin firmaashii waan hundumaayyuu cheek godhanii mattaawaqaa paaspoorashiin yeroo sana ittiin baafattee haaromsiisnee turre isallee deebisanii cheek godhanii already paaspoorrii yeroo haaromsiifamu koodiin isaa hin jijjiirama jechuudha. Namoonni baay'een keessanii beektu cheek godhaatii ilaalaa amma paaspoora keessan gaafa haaromsiistanii haaraan kan dhufu suni isa duraanitiin tokko miti jechuudha. Lakkoofsi paaspoora keenya hin jijjiirama. Lakkoofsa lamas taatu sadis taatu hin jijjiiramu. Qubeellee ta'u hin jijjiirama jechuudha. Kanaafuu innis cheekii ta'ee garuu suuraan immoo kan duraaniitiif kan amma abadaa walitti dhufu jedhanii already dhugaadha namni hin jijjiiramu waan ta'eef walitti dhufu isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo. Egaa ammaaf immoo jidduu keessan galchee malee bakkee lafaa deemuudhaaf jirchaarra jechuudha. Eessaa Walisoo deemuudhaaf deemaa Walisoo kaanee dura Walisoo turre Walisoorraa gara Sabbataatitti innaa deebinis waraabnee irraa amma immoo Walisoo bu'uudhaaf deemaa jirra jechuudha. Namoonni baay'een keessan hin beektu abdiin qaba. Daandiin kuni daandii Walisoo nama geessudha. Dadhabeen jira ishee isinirratti hammamachaa jira dhiifama. Akkasii isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo waaqayyo haa galateeffamuuti.
kan koo wanti hundinuu naaf sirrateetiin jira galata waaqayyoo waaqni haa galateeffamu dhugaa baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko hanga silkii qabachuu jibbitti dhugaa rabbi jechuudha hanga namatti dubbachuu jibbitti ga'e garuu immoo waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u dadhabbii keenya lafa nu jalaa hin balleessine namoonni baay'een keessan immoo waan kana keessa hin jirtu jedhee abdiin qaba ofirraan taa'inaa callistanii namoonni umurii dheeraa fa'aa jechuudha umurii dheeraa fa'aa akka biyya ormaa turtanii jirtu jechuudha kanaafiyyuu waan akkanaatirraa of eegaa maal abbaasii silaawoo akkaawuntii koo irratti galaa maaltu tuqaa jennee raawwannee kan waggaa dheeraa biyya ormaa turru baay'ee kennatu jira jechuudha kana faatu jira waan ta'eefi of eeggannoo godhaa yookiin immoo namaan chee godhu akkasuma immoo namoota mana baankii sana keessa hojjetanii walitti hariiroo qabaachuu yeroo yeroodhaan chee goosisuu waan akkanaati sineen jedha uummata kooyi akkasii kanaaf egaa akkasuma waa baay'eetu immoo jira namicha akkanaan waraabaa jiru hin barreessi akkanaan waraabaa jiru hin barreessi natti gaggaragallee jaba baase na koolchiise akkasii ayyaana milkii isiniif haa ta'u hunda keessaniif isiniin jedha biyya shirra guddin isa badiitii foon jettumoo horii qaluu jettumoo hoolaa jettumoo re'ee jettumoo wanni hafeen jiru namichi maal ta'e maana laala akkana deddeebi'e nanaasise silkii naan akkana irraa gadi qabu qar jireenyi nalaalala silkii koo irraa gadi qabe mul'ate surumaayyuu argaasa nan beeka namumaan beekudha rakkinaan qabu garuu natti akka inni natti hin tamaagganne jedhee sanaan irraa gadi qabe maleedha akkasiin jedha kabajamtoota furdiftoota kan koo egaa ayyaana milkii isiniif haa ta'u akkasuma immoo hojiilee eegallee jirra hojii keenyas maal akka ta'e isinitti argisiisna maal akka binnes maal akka dhiisnes isinitti argisiisna haala mijeessine malee haala mijeessine isinitti argisiisa waa hunda isaayuun isiniin jedha egaa namoonni haaraan immoo akka carraa gara chaanaala kanaa dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a namoonni immoo maatii koo taatanii jirtanii like share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha hundi keessanuu warri duraan afaana turtanis warri ganaa haaraa dhuftanis like share naaf godhaa isiniin jedha akkasidha kanaaf yaada qabdaniif muraada qabdan immoo naaf ibsaa wantoota baay'ee karoorsitiniin jira jechuudha waaqayyo na gargaara yoo ta'e bifa viidiyooti waa hunda isaa isinitti argisiisa garuu isin like naaf godhaa na jajjabeessaan isiniin jira kan hundumaa waan gootaniif guddaa takka galatooma hedduun isin jaalladha hedduu isin kabajaa jaalala isin jaalladhu caalatti immoo rabbiin isin haa jaallatu fayyaa nagaanaaf ta'a hanga waan biraa qabadhee dhufutti tortii gaariin isiniif hawaa like godhaadha na jajjabeessaan isiniin jira wantoota baay'ee qabadhee dhufaatiin jira amma qalbiin kan koo gara tokkotti naaf deebitee jirti gaasa duraan sodaachisu keessaa baheen jira